Nageenyi gooftaa isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Gooftaan yeroo nuu kennee har'ammoo sagalee waaqaa waliin hirmachuu waliin dubbachuudhaaf dubbii waaqayyoo yeroo waaqayyoo nuu kenne galanni isaaf haa ta'u. Akkuma kanaan dura ergaa warra Efesoon waliin mari'achaa waliin barachaa turre har'ammoo kutaa ittaan waliin mari'anna. Kanaaf akka tartiiba marii keenya yookaan immoo barumsa keenyaatti guyyaa har'aa kan irratti mari'achuuf deemnu ergaa gara warra Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 1-16 ta'a. Kanaaf gooftaan haa ulfaatu yeroo nuu kenne gooftaan isinillee haa eebbisu sagalee kana dhaga'uudhaaf sagalee kanaan eebbifamuudhaaf yeroo kennitanii televiziyoona keessan irratti karaa adda addaati waan kana hordofaa kan jirtan sooshaal miidiyaa irratti illee warra hordoftan gooftaan eebba isaa amma karaa dubbii isaatiin isiniif haa baay'isu. Kanaaf sagalee waaqaa yookaan immoo dubbii waaqayyoo maal akka ta'e har'a kutaa amma isinii kaase kana keessatti waliin dubbannaa jechuudha. Kabajni ulfinni waaqayyoo haa ta'u. Ergaa warra Efesoon boqonnaan 4ffaan lakkoofsa 1-16 jiru dheeraadhaa isa ergaa duraa yookaan immoo lakkoofsa duraarra jiru dubbiseen sanii booda gara yaada keenyatti deemnaa jechuudha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nan dubbisa. Lakkoofsi 1ffaan maal jedhaa? Egaa ani waa'ee hojii gooftatiif hidhamee kanan jiru waamicha isa itti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan isinan gorsa jedha sagalee waaqayyo. Haleluuyaa. Ulfinni kabajni gooftaadhaaf haa ta'u. Hunda dura wanni nan si yaadachiisuu barbaadu ergaa warra Efesoon kuni boqonnaa 6 qaba. Boqonnaa 6 keessaa boqonnaan 3 waa'ee eebba keenyaa akkamitti gooftaan akka nu eebbise akkamitti gooftaan du'arraa nu kaase akkamitti cubbuun keenya akka dhiifame akkamitti akka gooftaan nu jaalate akkamitti eebbi waaqayyoon irra baay'ate himaa jechuudha boqonnaan 1 haga boqonnaa 3 dhumaatti. Boqonnaan 4 lakkoofsa 1 irraa haga boqonnaa 6 lakkoofsa dhumaatti immoo waaqayyoon eebba nu eebbise kana akkamitti akka isa ittiin tajaajilu akkamitti kiristaana miidhagaa fi addunyaa kanaaf ifa taanee mul'achuu nurra jiraatu kiristaan laayiviin keenya yookaan immoo kiristaanumaan keenya addunyaa kanarratti dhiibbaa akkaataatti fiduun kan waaqayyoon nutti dubbateen. Kanaaf barumsa doktiriiniitirraa gara barumsa biheevar yookaan immoo amala kiristaanummaa maal akka ta'e irratti dubbannaa jechuudha boqonnaa 4ffaa kanarraa kaane. Kanaaf dubbii tokko dubbii gara dubbii biraatti ce'aa jirraa jechuudha irra. Kanaaf lakkoofsi duraa yeroo jalqabu akkuma amma isinii dubbise egaa jedhee jalqabaa jechuudha. Egaa jechuun wanni tokko erga dubbatamee erga haasa'amee wanni ta'uun irra jiraatu maal akka ta'e waaqayyoon eebbi nuu kenne maal akka ta'e Phaawulos otoo walirraan kuti warra Efesoonitti erga dubbatee booda eebbi gooftaan isinirraa qabu nageenyi gooftaan isinii kenne dhiifamni gooftaan isinii kenne du'aa ka'uuf gooftaan isinii kenne samii irratti bantii waaqaa keessatti gooftaan isin eebbise jedhee chaaptarii gurguddaa kana keessatti yaada gurguddaa erga dubbatee booda egaa jedhee jalqabaa jechuudha. Afaan Oromootiin egaa jedha, afaan Amaariffaatiin ingidii jedha, afaan Ingilizinyaatiin immoo therefore jedhee jalqabaa jechuudha. Kuni maalidhaa? Yaada tokko gara yaada tokkootti yeroo ce'u mul'isa yaadni kun. Egaa yan jedhamu haasofni tokko erga haasame. Kanaaf egaa waaqayyo nagana nu eebbisee nu immoo waaqayyo akkamitti akka tajaajilu, akkamitti akka kiristaana gaarii taanee jiraannu, akkamitti eebba waaqaa keessa akka jiraannu, akkamitti gooftaa akka tajaajilu nurra jiraatu chaapterii yookaan immoo boqonnaawwan amma 3 afaan kun sirriitti ibsu har'as boqonnaa yookaan immoo paartiiwwan yookaan kutaawwan afaan keessatti kan irra deddeebinee irratti dubbannaa jechuudha. Ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf waaqayyoon yeroo hundayyuu yeroo ergaa isaa dabarsu sagalee waaqaa keessatti argitan yookaan immoo dubbii waaqaa keessatti argitan sagalee an jedhu kuni dhiifama. Sagalee an jedhu kuni Kiristoos mataa isaa jechuudha. Kanaaf sagalee jechuun dubbii waaqaa jechuu miti. Sagalee waaqaa jechuun mataa isaa Kiristoos jechuudha. Ibsa gabaabaa isinii kennuudhaaf macaafa yookaan immoo macaafa qulqulluu keessatti sagalee jedhee kan dubbatu barreeffamee kan argamu bakka 4 hin caalu yookaan immoo bakka 4tti katabamee jira.
Kanallee barreeffamee kan jiru Yohaannistu fayyadamee wangeela Yohaannis lakkoofsa tokko boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irraa jira. Boqonnaa tokko lakkoofsa 14. Innaa ergaa isaati irras jira. Mul'anna Yohaannis irras jira. Yohaannis duwwaatu fayyadame sagalee kan jedhu. Sagalee jechuun mataa isaa Kiristoos jechuudha. Kanaaf sagalichillee yaadattootaa Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaan dura lakkoofsi dura sagalichi dura ture. Sagalicha jechuun Kiristoos mataa isaa jechuudha. Kanaaf afaan Amaariffaatiin hunda isaayyuu qaal jedhee hima. Majamaraam qaal nambare jedha. Afaan Oromootiin sagalicha dura ture jedha. Afaan Ingilizinyaatiin garuu maal jedha? Salphaatti dubbisaa addaan baasuu akkasiin dandeessuuf woordan jedhu yookaan woordan jedhamu kun baay'ee yeroo kuma baay'ee katabamee jira macaafa keenya keessatti haaraa keessa mataasaa garuu capital W kan ta'e katabamee jiru bakka 4 duwwaadha jechuudha. Yohaannis wangeela Yohaannis duraa yookaan immoo boqonnaa duraa lakkoofsa 1 fi lakkoofsa 12 achirraa kaatanii immoo bakka 4 argachuu dandeessu. Bakkoonni gara biraa yookaan immoo iddoon itti katabamee jiru kan gara biraa garuu small W dha. Kana jechuun Kiristoos otoo hin ta'in sagalee Kiristoos yookaan dubbii Kiristoos jechuudha. Sagaleen mataan isaa Kiristoos waan ta'eefan. Kanaaf har'a asirratti dubbii guddaan kaasaa jirru maali? Kiristaana taanee akkamitti jiraannadha? Kiristaana taanee Waaqayyo akkamitti gammachiifnadha? Kiristaana taanee akkamitti lafa addunyaa kanarratti ifa taanadha? Waaqayyoon ifa taa jedheera. Waaqayyoon ambaasaadaroota kootiiti jedheera. Waaqayyoon ijoollee kootiin argamaa jedheera. Waaqayyoon nu eebbisee jira. Waaqayyoon nu jaalateera. Ulfinni kabajni bara baraas isaaf haa ta'u. Kanaaf saba Waaqayyoo eebba keenyarraa kaanee Waaqayyoo akkamitti akka eebban galataan kabajaan isa wajjin jiraannu irratti dubbannaa jechuudha. Kanaaf boqonnaan kun lakkoofsa tokkorraa jalqabee kan dubbachuudhaaf deemaa jiru maali? Erga Waaqayyoon hagana isin eebbisee isin akkamitti Waaqa wajjin kabajanii ulfeeffattanii tajaajiltanii jiraattudha. Kanaaf barumsa doktiriinitii gara pirinsipiliitti. Kanaaf possession yookaan immoo bakka Waaqayyoon nu kaayirraa behavior yookaan immoo amala kiristaanummaa nu qabaachuun nurra jiraatu irratti akkaataa kanaan har'atti dubbachuudhaaf kan deemaa jiru. Kanaaf kiristaan yeroo hundayyuu akkamitti deemaa? Mata dureen dubbii kanaatis maal inni irratti dubbachuudhaaf deemu karaa Kiristoosin tokkummaadhaan jiraachuu. Karaa Kiristoosin tokkummaadhaan jiraachuu. Karaa baay'eetu jira. Karaa Kiristoos duwwaadhaan tokkummaadhaan jiraachuu kan danda'amu. Kanaaf sagalee Waaqaa karaa kana kan himu. Kanaaf nu yeroo hundayyuu akka saba Waaqaatti karaa Kiristoos nu kaayirra deemnaa jechuudha. Walk jedha afaan Ingiliziffaatiin. Afaan keenya yeroo laallu jiraachuudha. Keessa deemuudha. Karaa sanarra deemuudha jechuudha. Karaa jechuun jireenya. Kanaaf yeroo karaa kiristaanarra jiraannu yeroo hundayyuu gatii baafna. Akkuma Phaawulos dubbachaa ture ani ergama Waaqayyoon naa kennee fidhamee kanan jiru jedha. Maaliif ergaan Efesoon kun ergaa mana hidhaatii barreeffame. Kanaan dura isinitti dubbadheen jira. Ergaa mana hidhaatii barreeffame Phaawulos gammadaa waa'ee Kiristoosiif hidhamuusaa ergaa Kiristoosiif hidhamuusaa gammadaa dubbata. Kana waa'ee kiristaanaatiif, waa'ee kiristaanummaa keenyaaf, waa'ee Waaqatiif, waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif gatii yeroo baafnu gammachuudhaan eebba guddaadhaan. Kanaaf namni Waaqaa kun akkas jedhee kan dubbatu jechuudha. Kanaaf nuyi yeroo karaa kiristaanummaa gaariirra deemuudhaaf yaallu tokko yeroo hundayyuu gatii akka baasuun wajjin jiru irraafachuun barbaachisaa ta'u. Maaliif gatiillee miti kan dhugaa dubbachuudhaaf maaliif karaa Waaqayyoon nu kaa'e kanarra yeroo deemnu humna isaatiin deemna, akeeka isaatiin deemna, gargaarsa isaatiin deemna. Kanaaf yeroo hundayyuu gatii nu baasisuu danda'a. Wanna nu yaadne ala deemuu dandeenya. Kana kanaan argachuu qaba yeroo jennu mana hidhaa galuu dandeenya akka Phaawulos sababa kiristaanummaa keenyaaf rakkoon adda addaa nurra gahuu danda'a. Ija Waaqayyootiin yeroo ilaalamu garuu hundi isaatu eebba. Namoonni jedha sagalee Waaqayyoo yeroo dubbatu. Namoonni dhugaadhaan kara Kiristoositti waamaman gatii baasuudhaaf waamaman sagalee Waaqayyoo yeroo dubbatu. Gatii lafa kanaa ammaa maali? Namoonni haga du'aatti gatii baasanii jiru miti. Lafa kanarratti wanti nu qabnu eebbifamnee waan gaarii nyaannee uffannee dabru duwwaa miti. Inni akka jirutti ta'ee garuu gatii baasuun illee jira. Waa'ee Kiristoosiif jechuu keenya. Maal addunyaan kun addunyaa keenyaa waan taaneef. Kanaaf gatii baasuun hojii Waaqatiif nuuf eebba guddaadha jechuudha. Kanaaf karaa kanarra deemna. Jireenyi keenya karaa Kiristoosirra. Kanaa ala jireenya hin qabnu. Kanaaf karaa kanarra walk jedha. Karaa kanarra deemnaa jechuudha. Nu karaa kanaa ala deemnee kiristaana gaarii ta'uu hin dandeenye. Kanaaf namni cubbuu keessa jiraatu, waldaan cubbuu keessa jiraatu, yookaan immoo gareen cubbuu keessa jiraatu tokko yeroo hundayyuu Waaqa kabachiisuu hin danda'u. Waaqayyo lafa kanarratti waamsuudhaaf hin danda'u.
waldaan sunillee addunyaa kanarratti dhiibbaa fiduu hin dandeessu. Biyya keenyatti argitu yoo ta'e bara dheeraadhaan dura abbootiin keenya waa'een kiristaanummaa yeroo ka'u namoonni hundi isaan amana, namoonni hundi isaan mari'atu, namoonni isaan waan isaan jedhanii amanu turan. Yeroo har'aa yeroo laallu garuu kiristaanummaan keenya baay'ee gadi bu'ee namoonni waan nu jennullee amanuudhaaf rakkachaa jiru warri waaqa hin beekne. Kuni kan ta'ee jiru maaliifi karaa sagalee waaqatiin dhugaa waaqatirra karaa waaqatirra jiraachuu waan dhiifneefi. Kana yeroo ta'uudhaaf dhiifnu wanni nu goonu hundumtuu humna hin qabu jechuudha. Kanaaf sagalee waaqaa barbaachisaa kan ta'u kanaaf. Yeroo hunda'uu namoonni akkamitti akka jiraatan yeroo yaadanii of course kiristaana taanee lafa kanarratti nama lafa kanarra jirutti mul'achuudha barbaada. Inni waan bareedaadha. Wanni gaarummaan kun an dhufu garuu yeroo hunda irraafachuun kan nurra hin jiraanne barumsa barannirraayi. Nyaata nyaannirraayi. Akkuma namoonni nyaata gaarii yeroo nyaatan qaama gaarii haala gaarii keessa jiraatan fayyina gaarii keessa jiraatan nullee barumsa gaarii akeeka gaarii qabu baranne kiristaanummaan keenya manifest godhee namoota biratti mul'atee namatti hin eebbifnee jiraannaa jechuudha. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Oo kanan ta'in garuu barumsi keenya jallaa taanan wanni irraa baranne sirrii hin ta'u taanan yaa saba waaqayyo dhugaan sinitti himaa mul'annaan kiristinnaa keenyallee addunyaa kanarratti dadhabaa ta'a jechuudha akkuma nama dubbachaa ture. Biyya irratti illee ollaa irratti illee namoota irratti illee hiriyoota keenya irratti illee dhiibbaa godhuu hin danda'u. Dhiibbaa godhuu kan danda'u nuyi miti. Sagalee waaqayyo nu nyaanne, sagalee waaqayyo nu baranne, sagalee waaqayyo nutti jiraannutti namarratti dhiibbaa godha. Maqaa keenya miti dhiibbaa kan godhu. Kanaaf kuni hubachuun baay'ee barbaachisaa. Kanaaf sagalee dubbii waaqayyoo Phaawulos waa'ee kanaa kan dubbatu jechuudha. Waaqayyoon kan nu waame waamichi of course kara lamaan fayyinaaf Kiristoos nu waame ulfinni isaaf haa ta'u. Fayyinaaf waamamuu duwwaa otoo hin ta'in immoo tajaajiluufillee waamamne, gatii baasuufillee waamamne, waaqa eebbisuufillee waamamne, addunyaa kanarratti geeddarumsa fiduudhaan waamamneerra. Haleluuyaa. Dhugaa dubbachuudhaaf addunyaa kanarratti biyyoon nama gurguddatanii arginu. Eebba guddaa qabu jennee namoonni baay'ee hawwiirraa qaban warra lixaa yeroo laallu guddinni iccannoo kan immoo dhoksaan guddina isaanii maal yoo jenne wangeela. Abbootiin isaanii wangeela lallabanii, abbootiin isaanii wangeela keessa jiraatanii, abbootiin isaanii ijoollee isaaniitti wangeela dabarsanii har'a rakkoo keessa iyyuu jiraatanii malee. Kanaaf guddina lafa kanaatiif illee eebba lafa kanaatiif illee jireenya bara baraatiif illee karaan Kiristoos karaa murteessaadha. Karaa wangeelaa karaa murteessaadha. Haleluuyaa. Ulfinni kabajni waaqayyoof haa ta'u. Kanaarra karra waan jirtaniif, karaa eebbatirra waan jirtaniif, karaa eebbarra waan jirruuf Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos karaa isaatirra waan oofaa jiru nullee kana keessa waan jirruuf ulfinni kabajni bara baraan isaaf haa ta'u. Kanaafi kanatti waamamne jechuudha. Lakkoofsi lammaffaallee kanuma dubbata. Gad of deebisuudha. Gad of deebisuu fi garraamummaa hunduma obsaan wal wajjin jiraadha. Jaalalaanis waliif danda'a jedha sagalee waaqayyo. Kun egaa behaviyorii kiristaanaati yookaan immoo amala kiristaanaati. Gad of deebisuu. Namni yeroo baay'ee akka beektan ol of qabuudha malee gad of deebisuu hin beeknu. Kun rakkoo cubbuurraa addaamirraa dhufee akka ta'e irraafachuun nurra hin jiraatu. Namoonni nama biratti yeroo dhiyaannu nama guddaa of fakkeessinee wanni uffannu, wanni nyaannu, bakki jiraannu, sanyiin irraa dhalan nama guddaa taanee mul'achuu barbaanna. Kun akeeka cubbuurraa dhufeedha dhugaa dubbachuudhaaf. Nama fuulduratti gad of qabuu jechuun immoo waan qabnu ganuu jechuu miti. Innis rakkoo mataa isaa danda'e qaba. Garuu akka nama kiristaanaatti akka Kiristoos fakkeenya keenya ta'ee ergaa Filiphisiyoos 2:7-8tti waaqa ta'e otoo jiru du'arratti fannoo irratti du'ee gadi of qabee namaa gaditti of qabeedha sagalee waaqayyoo yeroo dubbatu. Amala gad of deebisuu guddaa uffatee Kiristoos gooftaan keenya kabajni ulfinni isaaf haa ta'u. Waaqa ta'e otoo jiru. Kanaaf nu amala akkasii akka qabaannu waaqayyoon nurraa barbaadu. Kanaaf jechoota warra Giriikiitti gad of deebisuun kun dubbii guddaadha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo wangeela Maatiyos barsiisu irra deddeebi'ee barsiisaa kan ture amala akka sirreeffan. Argitee kadhaa keessatti illee jireenya keessatti illee ana waaqayyoon nurraa eegu amala gad of deebisuu, amala humble ta'uu, amala wal danda'uudhaan akka jiraannu waaqayyoon nuuf qabaa jechuudha. Ergaa nuuf qabaa, dhaamsa nuuf qabaa, ajaja nuuf qaba. Ulfinni kabajni isaaf haa ta'u. Kanaaf gad of deebisuun baay'ee hojii jireenya kiristaanaa keessatti murteessaa akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf wanni nu mul'ifnu yeroo hundayyuu amalli keenya waan nyaanne irraa waan dhufuuf isa hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf tokkummaa hafuura qulqulluu eeguun jedha lakkoofsa 3 irratti tokkummaa hafuura qulqulluu eeguudhaan. Hafuura qulqulluun waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu, waaqa tokko, waaqa nu kan ulfinni isaaf haa ta'u. Hafuura qulqulluun yookaan tokkummaa hafuuraan jedhu tokkummaa hafuura qulqulluutiin akka jiraan of harkatti eeggachuudhaan dhamaa jedha sagalee waaqaa. Tokkummaa hafuura qulqulluu harkatti eeggachuudhaaf dhamaa.
Because namni kiristaana ta'ee tokkummaa eeggachuu kan danda'u maalummaa gara biraatiin hin jiru. Tokkummaan keenya dhufuu kan danda'u hafuura qulqulluu keessatti. Namni submissionii yookaan immoo hafuura qulqulluudhaaf of kennee waaqaaf of kennee waaqaaf sagaduudhaan yeroo jiraatu maal ta'a? Tokkummaa qaba. Tokkummaa hafuura qulqulluu qabaataa jechuudha. Ulfinni isaaf haa ta'u. Kana yeroo jiraate duwwaadha. Namoonni karaa kiristaanaa yookaan karaa kiristaatummaan tokkummaan isaanii kan eegamuu danda'u. Kanaaf yeroo hundayyuu nuyi tokkummaan keenya in eegamuun irra jiraate jennee waldaa keessatti yeroo dubbannu ollaa keessatti bakka barbaanne hundatti biyya irratti illee haa ta'u karaa hafuura qulqulluutiin tokkummaan keenyaan eegamuu danda'a. Hafuurri qulqulluu waaqa tokkummaa keenya eega. Bakka nu jirru hundatti nu keessa jira. Haleluuyaa. Kan ittiin fayyine, kan ittiin jiraan, kan ittiin mootummaa waaqaa nu galchu hafuura qulqulluun nu keessa jira jechuudha. Nu leessa keessa jirra. Haleluuyaa. Kanaaf yeroo hundayyuu kana ilaalaa deemna. Kanaaf sagalee waaqaa maal jedha? Qaama tokko akkuma abdiin waamichaa tokko ta'edha. Abdii waamichaa tokko. Dhagni tokko, hafuurri tokko. Hafuurri baay'een hin jiru, dhagni tokko hin jiru. Dhagni Kiristoos waldaan nu keessa jiraan, hafuurri tokko. Lafa kanarraa hafuura baay'ee jira. Akkan odeeffannoo fi yookaan riisarchii adda addaa irraa dubbisaa jirutti yookaan argutti biyyoota tokko tokko biyya Hindi keessa duwwaa keessa karaa hafuura qulqulluu fakkaatee hafuura xuraa'aan yookaan immoo hafuurri sirrii hin taane biyya adda addaatti yookaan bakka adda addaa biyya keenyallee dabalee kan hojjetu millions hafuura sirrii hin taane kan hojjetu. Kanaaf hafuurri tokko jedhee sagalee waaqaan dubbatu. Hafuurri hafuura qulqulluudha. Hafuura qulqulluun kun immoo hafuura Kiristoos. Kiristoos dhugaa ta'uu kan nutti hime, du'aa kan nu kaase, ammallee karaa Kiristoos irraa akka jiraannu, qulqullummaa nutti himu, cubburraa akka fagaannu kan nutti himu, obboleeyyan keenya akka jaalannu, dhiifamaa akka goonu, eebba Kiristoos nu kaa'e keessa akka jiraannu kan nu godhu hafuura qulqulluudha. Kanaaf hafuurri tokko, dhagnillee tokko, dhagna baay'een hin jiru. Namni harka qabaachuu dandeenya, luka qabaachuu dandeenya, ija qabaachuu dandeenya, garuu qaama tokko kan immoo dhagna tokko, dhagni keenya addaan baba'ee jiraachuu hin danda'u. Kanaaf abdiin waamichaallee tokko. Abdii waamicha itti waamani. Haleluuyaa. Maqaa ministirii kanaatillee abdii dhugaati. Waaqayyoon nu kenne abdii dhugaati. Ulfinni kabajni bara baraan isaaf haa ta'u. Isinillee anillee abdiin qabnu saba Waaqayyoo abdii dhugaati. Abdii lafa kanarratti ittiin jabaannee jiraan abdii mootummaa waaqaa ittiin galu. Yeroo hundayyuu abdii ittiin qaanofne. Haleluuyaa. Abdiin keenya abdii amansiisaadha. Abdii sobaa miti. Dhugaa kana kan nu kenne, abdii kana kan nu kenne inni kan hin sobne jedha Ximootiyoos 1:2. Waaqayyoon hin sobu. Dhugaa dubbata. Dubbiin isaa yookaan immoo dubbiin isaa yeroo hundayyuu dhugaadha. Kanaaf tokkummaa hafuuraa kana eeguudhaan jiraanna. Tokkummaa dhagnaa kana eeguudhaan jiraanna. Tokkummaa abdii waaqayyoon nu kenne kan eeguudhaan jiraanna. Ulfinni kabajni bara baraan isaaf haa ta'u. Kanaaf yeroo hundayyuu yeroo tokkummaa hafuuraati jedhu waa'ee hafuura qulqulluu duwwaa dubbachuudhaaf miti. Waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluuti kan ittiin fayyine. Waaqni abbaa nu filate, waan ilmaa nu du'e, waan hafuurri qulqulluu dhugaa nutti hime, waan tokkummaa waaqaa yookaan immoo tokkummaa waaqa keenyaan nu fayyise. Walumaa galatti jechuu kooti. Kanaaf nu waaqa sadiin qabnu, waaqa tokko qabna, maqaa sadiin kan waamamu yeroo hundayyuu immoo nu keessa kan jiraatu jechuudha. Ulfinni kabajni bara baraan isaaf haa ta'u. Akka namoonni tokko tokko barsiisan yookaan waldaan tokko tokko waaqa sadii akeeka sadiin hojjeta. Hunduu Kiristoos keessatti walitti qabamee kanaaf waan akkasii abbaan hin jiru, hafuurri qulqulluun hin jiru warri jedhanii barsiisan jiru. Kun barumsa sirrii miti. Waaqa abbaan sagalee waaqa dubbata, waaqa ilmaa sagalee waaqa dubbata, waaqa hafuura qulqulluu waaqa tokko. Kanaaf manifestaan godhe waan yookaan ittiin mul'ate karaa sadiin Kiristoos qaama nu bira ture. Hafuurri qulqulluun immoo amma nu keessa jira jechuudha. Kanaaf waaqa tokko qabna. Ulfinni kabajni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf qaamni illee tokkuma. Akkuma nama dubbachaa ture Kiristoos waa hundaan tokko jechuudha. Abdii nu qabnu illee akkuma amma dubbachaa ture tokko. Abdii bara baraa qabna. Abdiin keenya tokko. Hafuurri qulqulluun yeroo hundayyuu jireenya kiristaanaa keessatti waa waaqayyo nutti dubbatu kana chaappaadhaan yookaan immoo mallatteessuudhaan kan kaa'ame. Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 11-14 dubbifnee turre. Kiristaanonni erga waamamnee booda akkamitti akka fayyine, akkamitti akka dhiifama arganne erga himee booda lakkoofsa 11-14 maal jedha boqonnaa tokko irratti isini hafuura qulqulluudhaan mallatteeffamtanii jirtu jedha. You are sealed yookaan immoo mallatteeffamtanii namni mallattaa'e wanni chaappan tokko irra taa'e wanni istaampiidhaan rukutame tokko irraa ka'uu hin danda'u. Haleluuyaa. Kanaaf yeroo hundayyuu kan yaadnu maali? Hafuurri qulqulluun jireenya keenya keessatti waan akkasii hojjetaa jechuudha. Kanaaf lakkoofsa 5 irratti maal jedha? Waaqa tokko jedha. Gooftaan tokko, amantaan tokko, cuubban tokko. Argaa. Maaliif gooftaa lama hin qabnu? Gooftaan tokkuma. Amantaan keenyallee tokkuma. Amantaan kudha hin qabu. Cuubban illee tokkuma. Cibbaa adda addaa hin qabnu.
waa'ee haasaa cuubbati irratti yaadna adda addaan ijoollummaan guddaati moo an jedhamu yaadna adda addaa jiraatu iyyuu malee inni dubbii guddaa miti. Garuu gooftaan tokko asirratti dubbii guddaadha. Kiristoos gooftaa keenya. Haleluuyaa. Amantaan illee tokko amantaa nu ittiin fayyine ittiin mootummaa waaqaa gallu. Amantaa tokko ulfinni kabajni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf cuubban illee tokko nuyi kan ittiin cuubamne maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa hafuura qulqulluun cuubamne kan ittiin mootummaa waaqaa gallu. Of course namni cuubameef hin kan fayyu. Cuubama baay'ee jira addunyaa kanarra. Gooftaan keenya kan nu fayyise hojii isaatiin amantaa nu kennee gooftaan keenya amantaa keenya. Kanaaf amantaan tokko kan jedhu amantaan 10 hin jiran. Lafa kanarraa garuu amantaa baay'eetu jira yeroo laaltan. Amantaa hedduutu lafa addunyaa kanarra jira. Isaan hundumtu gara gooftaa Yesuus Kiristoos gara mootummaa waaqaa hin galchani. Namoonni baay'een kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhee karaan fayyinaa hin jiru. Yohaanis yeroo rikoordii nu godhu. Karaan fayyinaa hin jiru karaa gooftaa Yesuus Kiristoos hin malee jedhe. Exceptioniin tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf namoonni tokko maal jedhuudhaaf barsiisaa jiru kan yaadaa jiru kan dubbachaa jiru karaa Kiristoos hin malee karaa adda addaatiin karaa mootummaa waaqaa galamuu jira jedhanii yaadu. Kun dogoggora guddaadha. Ilma isaa Waaqayyoon gooftaa Yesuus Kiristoos aarsaa godhee kan dhiyeesse, karaa araaraa godhee kan dhiyeesse, fayyina godhee kan dhiyeesse, jireenya godhee kan dhiyeesse karaa isaatiin malee karaan itti fayyinu hin jiru. Kanaaf Kiristoos gooftaan keenya gammachuu keenya yeroo hundayyuu. Saba Waaqayyo haleluuyaa gammada. Maaliif gammannaa? Kiristoos mataan isaa gammachuu keessa jira sagalee Waaqa haleluuyaa. Namoonni yeroo ammaatti illee sagalee kana dhageessan sababa adda addaatiin sammuun keessan yaadni keessan karaa adda addaatiin kan qodamaa jiru bakka hojiitti haa ta'u fayyaadhaan haa ta'u jireenya adda addaatiin haa ta'u sababa gaa'elaatiin haa ta'u sababa ijoolleetiin haa ta'u yaada adda addaa keessatti nageenyi keessan rakkoo keessa yookaan jeequmsa adda addaa keessa kan jiru maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nageenyi keessan haa deebi'aa haa ta'u nageenyi keessan guutuu haa ta'u haleluuyaa nageenyi keessan maqaa Yesuus Kiristoosiin ammallee fayyaa guutuu haa ta'u maaliif inni mataan isaa nageenya keessan jira Kiristoos sagalee Waaqayyo nageenyi keenya nageenya addunyaa kanaa miti nageenya namaa miti haleluuyaa kanaaf nageenyi keenya mataa isaa gooftaa Yesuus Kiristoos wanni fedhellee jiraatu nageenyi keenya Yesuus kanaaf waa'een cubbamuutillee waa'uma kanaati nuyi an cubbamnu karaa waldaatiin waldaan keenya sirna cubbaa qabdi abbootiin jiru waldaa keessa waldaa gaggeessan jiru karaa kanaan amannee barannee cubbamnee waldaatti makamnee tajaajillee gammannee waldaa keessallee mootummaa Waaqayyoo keessatti haga gallutti lafa kanarra akkaataa kanaan jiraannaa jechuudha ulfinni kabajni Waaqayyoof haa ta'u. Lakkoofsa 6 irratti illee kanuma dubbata waan Waaqa tokko jedha waan gaad yookaan immoo Waaqa tokko maaliif akkas jedha akkuma dura dubbachuudha waaqni baay'een waaqni tolfamaan jira warri Israa'el akkuma yaadattan yeroo Gibxii baanii gara Kanaan yookaan immoo gabrummaa irraa ba'aa waggaa 400 oliin achi baanii deeman bakka Waaqayyoon isaan hin ga'uudhaaf yeroo deeman abdiin isaanii yookaan yaadni Waaqayyoon isaaniif kaa'e akka jirutti ta'ee yaada gegeeddarachuudhaan waaqa tolfamaa hojjetanii rakkoo keessa galan. Musee fa'aa Aaroon fa'aa rakkoo keessa galaa turan. Museen mataan isaa uummata kana wajjin rakkachaa ture. Uummanni Israa'el jabbii yookaan immoo horii waaqa tolfamaa godhee itti sagadaa ture. Kanaaf waaqa lamatti sagadanii jedhe Musee sagalee waaqaa kan dubbatu. Kanaaf ammallee waan nu qabnu waaqa tokko. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni waa'ee Kiristoos dogoggoraan kan laalan. Kiristoos nama qulqulluudha. Kiristoos waaqa qulqulluudha. Haleluuyaa. Kanaaf seerna keessa deebii boqonnaa 4 lakkoofsa 35 irratti argitan waan nu qabnu waaqa tokko jedha. Haleluuyaa. Waaqa tokko waaqni nu qabnu. Haleluuyaa. Waaqa biraan qabnu. Kanaaf dubbii sagalee waaqaa keessaa doktrinii Baayibilii keessaa dubbii guddaan tokko the doctrine of God waa'ee waaqati dubbii guddaan. Waa'een fayyinaa jira. Waa'een cubbuu dhiifama argachuu jira. Waa'een baay'een jiraachuu danda'a. Garuu dubbii hundaaf ka'umsa kan ta'u burqaa kan ta'u mataa isaa Waaqayyoodha. Haleluuyaa. Ulfinni isaaf haa ta'u. Sagalee isaa illee nu kenne yookaan immoo dubbii isaa kan nu kenne isa. Sagalee jedhee kanan dubbadhu waan irraa barate. Garuu sirrii kan ta'u dubbii Waaqayyooti afaan Oromootiin kan dubbatu. Kanaaf yeroo hundayyuu namni karaakterii sirrii qabaachuu qabna. Karaakterii waaqaa qabaachuu qabna. Nu akka waaqaa ta'uu hin dandeenyu of course. Garuu karaakterii Kiristoos qabaate gaduuf deebisuu Kiristoos. Nama wajjin qabbanaan, dhiifamaan, nageenyan gadiif qabuudhaan Kiristoos jiraate kana fakkeenya keenya. Waaqayyoon immoo kanaaf ayyaana kenna. Lakkoofsa 7 irratti maal jedhaa? Kanaaf Waaqayyoon ayyaana kenna. Ayyaana Waaqayyoon nu kenna. Tokkoo keenya garuu akka safara kenna Kiristoositti ayyaana arganneerra sagalee Waaqayyo. Ayyaana arganneerra maaliif isinitti fakkaate? Waaqayyoon nu waame kuni cubburraa fagaadhaa, jallinarraa fagaadhaa, ana fakkaadhaa jiraadhaa yeroo jedhu harka marateen ulaaluudhaa miti ayyaana nu kennu nu keessa jira. Haleluuyaa.
Ayyaanni Waaqayyo yeroo hundayyuu ayyaana nama jabeessu. Ayyaana karaarra nama buusu. Ayyaana cubburraa nama deebisu. Ayyaana encourage nama godhu. Ayyaana cinqii nu qabnu rakkina nu qabnu keessaa nu baasu. Haleluuyaa. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu waan isinitti ulfaatu hundumayyuu fidaatii anarra kaa'i. Maatiyos 11:28 irratti. Maaliif isarra goona? Baannee hin dandeenyu. Waa tokkottuu immoo hin cinqaminaa jedha. Haleluuyaa. Waan itti cinqamnu jiraachuun irra hin jiraatu. Kanaaf ayyaanni Waaqayyo nu keessa jiru yeroo hundayyuu nu gorsa, nu jabeessa. Kanaaf ayyaanni Waaqayyo nama cubbamaa, nama rakkataa, nama abaaramaa gara fayyinaatti, gara jireenyatti kan waame isa jechuudha. Haleluuyaa. Ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf Waaqayyoon ayyaana isaa kana bilisummaadhaan nuu kenna. Kanaaf Waaqayyoon ayyaana isaa bilisummaan nuu kenna. Warra nu argachuun irra hin jiraan. Ayyaana Waaqayyo fudhachuun kan adabbiin nuuf ta'u, nama murteetti dhiyaachuun nuuf ta'u, karaa Addaamiin cubbuun irra jiru hundamayyuu nurraa haqee Waaqayyoon akkanumatti Efesoon 2:8-9 tan dubbatu akkanumatti ayyaana Waaqayyootiin fayyitanii jirtu sagalee Waaqayyo. Undeserved gift Waaqayyoon nuu kenna. Kan nuyi deserving goone Waaqayyoon nuu kenna. Ulfinni isaaf haa ta'u. Kun immoo meejarabili illee miti yookaan immoo hin laalamulleedha. Ayyaanni Waaqayyoon nuu kenne kuni gadi fageenyi isaa, bal'inni isaa, ol dheerinni isaa akkuma kanaan dura lalaa turre baay'ee sammuu namaatii oli. Ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf Waaqayyoon immoo namoota hundaafuu immoo unique kan ta'e yookaan immoo adda kan ta'e kennaa hafuuraa kennee jira. Spiritual gift kennee jira Waaqayyoon. Waa'ee kanaa sagalee Waaqaa dubbata. Kanaaf Waaqayyoon individual yookaan immoo dhuunfaadhaan hojii akka hojjennuuf immoo ergaa nuu kenne qaba. Kanaaf yeroo hundayyuu Waaqayyoon ergaa nuu kenne yookaan immoo ayyaana nuu kenne kana Waaqayyo irratti xiyyeeffachuudhaan ayyaana Waaqayyo kanaan saba Waaqayyo tajaajilee Waaqattiin galateeffannee jiraannaa jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa rakkoon addunyaa kanarra jiru yookaan waldaa keessa jiru namoota kiristaanaa keessa jiru maali? Kennaa Waaqayyoon nuu kenne irratti xiyyeeffachuudha malee isa kennaa kenne irratti xiyyeeffachuun baay'ee xiqqoodha. Xiyyeeffachuu kan qabnu fookasii godhuu kan qabnu kennaa irratti otoo hin ta'in isa kennaa kenne irratti. Haleluuyaa. Kennaa kan kenne guddaadha. Kennaa kan kenne amanamaadha. Kennaa kan kenne yeroo hundayyuu badhaadhummaadhaan kenne. Haleluuyaa. Kanaaf dibannaa isin qabdan, kennaan isin qabdan waldaa keessatti, maatii keessatti, biyya keessatti bakka barbaadanitti kennaan isin qabdan kuni Waaqayyoon badhaadhummaadhaan isinii kenna. Kennaa Waaqayyoon kenne kun of course hojii gaarii akka ittiin hojjennuuf. Kanaaf fookasiin keenya akka ta'uun kan irra jiraatu nama kennaan irra jiru miti. Waan namni kennaa kun hojjetu miti. Isa Waaqayyoo kennaa kenne kanarra jiraachuutu irra jiraata.